Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Ayyaleeti. Yeroo darbee mata duree faarfannaaf tajaajila faarfannaa jedhu irratti barumsa kutaa tokkoffaa irratti an barsiisee walii wajjin ilaallee turre. Egaa seenaa keessatti waa'een faarfannaa macaafa qulqulluu keessatti bu'uura inni qabu ilaallee barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti faarfannaan eessatti akka jalqabee yoom akka jalqabee eenyudhaan akka jalqabee ilaallee turre jechuudha. Walumaa gala Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 4 kaasee hamma 7tti isa jirurraa qabxii gurguddaa kanaaf tajaajilli ergamootaa immoo yeroodhuma tokkicha faarfatamee dhaabbate otoo hin ta'in macaafota kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis bakka garaagaraatti karaa ergamoota warra waaqarraa faarfannaan tajaajilli isaa kennamaa akka tureef akka jiru ilaallee darbinee jechuudha. Egaa barumsi keenya irraa waa'eedhuma faarfannaa ta'e kutaa lammaffaadha jechuudha. Amma immoo gaatti fufnee lafarratti immoo yeroo darbee egaa waa'ee tajaajila faarfannaa wajjin wal qabatee waaqarratti wanta ta'e ilaallee har'a immoo lafarratti faarfannaan bu'uura akkamii qaba macaafa qulqulluun keenya bifa akkamiin nutti masa jedhu keessumaa gaggabaabsinee ilaalla malee walumaa gala jechuun hin danda'ama. Kakuu moofaa keessatti haalattiin waa'een faarfannaa ibsamee ilaalla guutummaadhuma isaa kakuu moofaa keessatti garuu walitti fufnee dheeressinee otoo hin ta'in akka taateewwan garaagaraan itti fufee dubbadhutti ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf lafarratti faarfannaan yoom eegale jedhee macaafni qulqulluun nutti dubbata. Macaafa qulqulluu keessaa bakka kamirratti argannaa isa jedhu seera ba'uu boqonnaa 15 guutummaa isaa dubbifannee fi qabxii guddaa bu'uura jalqaba faarfannaa nuuf ta'u arganna. Sababiin isaa sabni Israa'el biyya Gibxii ba'anii yeroo galaana diimaa ce'an akkuma galaana diimaa ce'aniin qarqara galaanaa isaa gama keessatti jechuudha moo'icha Waaqayyoo isaaniif kennee galaana diimaa haala kanattiin ce'an ilaalchisee karaa faarfannaadhaa Waaqayyoon galateeffatanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Isa duragaa biyya gara biraa biyya nama kan biraa biyya Gibxii keessa bifa gabrummaan turan waan ta'eef jarri kun karaa gama faarfannaa ittiin Waaqayyoon tajaajilaa turan ittiin Waaqayyoon faarfachaa turan isa jedhu ragaan barreeffamaa kaa'amee jiru hin jiru. Eeddachii ba'anii harki Waaqayyoo bifa dinqisiisaadhaan biyya Gibxii baasee galaana diimaa yeroo ce'an garuu battaluma sana faarfannaa faarfatanii ittiin Waaqayyoon akka galateeffatan yeroo jalqabaatiif faarfannaan faarfatamuusaa lafarratti jechuudha. Sabni Israa'elis immoo faarfannaa faarfachuu isaanii kutaan sun achii kaasee nutti dubbataa jechuudha. Kanaaf jalqaba faarfannaa achii kaasee wanta jiru hubachuun hin danda'amu. Seera ba'uu boqonnaa 15 guutummaasaa yoo dubbifanneef hin argannaa jechuudha. Amma gaa jalqaba isaa bifa kanaan edda hubanne booda sabni Israa'el edda galaana diimaa ce'anii bifa kanaan faarfannaa faarfatanii kaasee hamma gaafa dhaqanii Kana'aanitti galuuf jedhanitti adeemsa lafa onaa keessatti waa'een faarfannaa bifa akkamiin saba kanaa wajjin walitti hidhamiinsa qaba yookaan faarfannaan akkamitti faarfatamee isa jiru immoo ilaalla. Kun egaa seenaa waggaa 40 sabni Israa'el lafa onaa keessa deeman keessatti waa'een faarfannaa maal fakkaata ture isa jedhu ilaalla. Tokkoffaa akkuma amma ilaalaa turre seera ba'uu boqonnaa 15 irratti sabni Israa'el battaluma galaana diimaa ce'aniin Waaqayyoo isaan ceesiseen faarfannaa faarfataniiru. Jalqaba irratti achii jalqaba. Egaa faarfannaa kana sabatu faarfatee namoota dura bu'anii faarfatan dubbata malee faarfannaa kana eenyu akka qopheesse hin dubbatu. Garuu immoo faarfannaa faarfatanii ittiin Waaqayyoon akka galateeffatan akka Waaqayyoon jajatan argina. Lakkoofsa boqonnaa 15 seera ba'uu lakkoofsa 15 boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti garuu Maariyaamiif dubartoonni hundumtuu immoo meeshaa muuziqaa dibbeefaa meeshaawwan garaagaraa qabatanii akka isaan ittiin faarfatan argina. Kanaaf tokkoffaa galaana diimaa akkuma ce'aniin sabni Israa'el faarfannaa faarfataniiru. Lammaffaa lafuma onaa kana keessatti seenaa waggaa 40 keessatti Museen
yeroodhuma lafoonaa keessa turanii kaasee faarfataas tureera, tokko faarfannaas barreessaa tureera. Fakkeenyaaf seera keessa deebii boqonnaa 32 guutummaa masaadhaan yoo ilaalle qabiyyeensaas mata dureedhumti beektonni boqonnaa sanaaf kennanis faarfannaa Musee jedhanii ka'an waan ta'eef Museenis faarfannaa barreessaas faarfataas tureera jechuudha. Kan biraan macaafa faarfannaa keessaa faarfannaa 90ffaadhaan yoo ilaalleef faarfannaa Musee jedha. Macaafa faarfannaa keessaa faarfannaawwan 150 akka jiran beekamaadha. Isa keessaa faarfannaa 90ffaan faarfannaa Musee jedha waan ta'eef Museenis faarfannaa faarfachaa akka inni ture egaa kun ragaa tokko jechuudha. Adeemsa lafa onaa keessaa inni seera keessa deebii keessaa yoom faarfate inni jedhu macaafni keessa deebii gara adeemsa dhumaa waggaa 40 gara dhumaa keessa macaafa barreeffamedha. Qabiyyeen isaa sana ibsa waan ta'eef egaa Museen gara dhumaa adeemsa lafa onaa keessa booddee akka inni barreesse hubachuun hin danda'ama. Inni kan 90ffaa garuu beekamaa miti. Faarfannaa Musee akka inni ta'e garuu irratti walii galame wanta kaa'amedha jechuudha. Kan biraan sadaffaan adeemsa lafa onaa keessaa tokkoffaa egaa sabni Israa'el faarfataniiru jennee ba'uu 15 irra jiru. Lammaffaa Museen faarfateera jechaa jirra. Keessa deebii 32 guutummaa isaa yoo ilaalle akkasuma faarsaa 90ffaarra yoo ilaalle faarfannaa Musee jedha. Sadaffaan Israa'eloonni biyya Gibxii ba'anii yeroo lafa onaa keessa deemaa turanii faarfachaa turaniiru jechuudha. Israa'eloonnumtuu faarfachaa turaniiru. Ragaa goonee kan nuyi kaa'uu dandeenyu seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 17 amma tokkotti. Egaa seerri lakkoofsaa biyya Gibxii ba'anii otuu fagoo hin deemin galaana diimaa ce'anii lafa onaa keessa baay'ee otuu deemuu hin jalqabin barreeffame waan ta'eef kun immoo gara jalqaba imala isaanii lafa onaa keessaa kan ibsu ta'uu danda'a jechuudha. Dabalee sabni Israa'el keessa deebii boqonnaa 31 keessatti lakkoofsa 19 kaasee isa jiru yoo ilaallesi faarfannaa faarfachaa akka isaan turan arginaa jechuudha. Egaa sabni Israa'el adeemsa lafa onaa keessa adeemsa waggoota 40 keessatti faarfannaa faarfachaa akka isaan turan kutaawwan kun nutti himuu jechuudha. Kan biraanis macaafota seera keessa deebii keessa gaa waa'een faarfannaa faarfachuu saba kanaa bal'inaan ta'e jira waan ta'eef isaan kana yoo ilaallee fi akka ragaatti nu gargaaruu danda'a. Isa booddee sabni kun waggaa 40 lafa onaa keessa erga deemanii booddee akkuma hundumti keenya beennu Kanaanitti galani biyya kakuu isaaniitti achittoo amma immoo qabxii ittaanee jiru. Qabxii sadaffaan tokkoffaa yoom jalqabe faarfanni isa jedhu ilaalaa jirra. Lammaffaa adeemsa lafa onaa keessa ilaalle. Sadaffaa immoo edda Kanaanitti galanii booddee immoo biyya sana keessatti haalli ture maal fakkaata gara faarfannaa faarfachuu saba kanaa yookaan faarfannaan jira ture moo hin jiru ture isa jedhu jiraachuu isaatiif ragaa ka'aa jirra jechuudha. Tokkoffaa bara abboota firdii Dibooraaf Baaraaq warri gaggeessitoota saba dura bu'anii geggeessaa turan faarfataniiru. Dibooraaf Baaraaq abboota firdii keessaa tokko turanii turtii waggaa gara waggaa 300 jedhamee yaadama. Egaa bara kana keessaa gara namoota 12tu duraa duubaan abboota firdii ta'ee geggeesse. Gadi fageessinee abboota firdii yoo ilaalle isa kana arganna. Baras abboota firdii boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee yoo ilaalle Dibooraaf Baaraaq faarfannaa faarfachaa akka isaan turan arginaa jechuudha. Kanaan keessa ta'anii edda biyya kakuu isaanii biyya dhaala isaaniitti galanii kaasee. Lammaffaa Haannaan yeroo Saamu'eelin deesse Waaqayyo isaa deebii kadhannaa isheedhaaf kennee dhalachuu Saamu'eeliif ishee gargaaree jajannaa Waaqayyoo karaa faarfannaadhaa Waaqayyoon faarfatteetti Haannaan. Haannaan jireenyi ishee seenaa bara abboota firdii keessatti ramadama. Sababiin isaa Saamu'eel ilmi ishee inni dhalatee guddate iyyuu bara abboota firdii keessa waan tureef achii ka'eeti kan inni mootota muuduutti iyyuu ka'e yeroo jalqabaatiif Saa'olin dibee akka Waaqayyo karaa isaa moosisu kan godhame iyyuu karaa Saamu'eel waan ta'eef jireenyi ishee bara abboota firdii keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf Haannaan yeroo Saamu'eelin deesse Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee yoo ilaalle faarfannaan bara abboota firdii keessas akka inni ture
arguu dandeenya ragaa tokko qabnaa jechuudha. Amma gaa akkuma nama dubbachuudhaaf yaalee sirni bulchiinsa abboota firdii yeroo raawwate akkamitti akka sabni Israa'el guungumanii lakkiin barbaannu Waaqayyoo mootii nuuf moosisu malee jedhanii Saamu'eelin rakkisnaan Waaqayyo sirna sana keessaa baasee gara bulchiinsa mootummaatti gara bulchiinsa moototaatti akka saba kana fidee hundumti keenya beenna. Kanaaf amma moosa sadaffaa kutaa sadaffaa keenya immoo bara moototaa keessa bara mootota Israa'el keessa fakkeenyaaf mootii Israa'el inni jalqabaa Saa'olii itti fufee Daawit moo'ee sadaffaa irratti immoo ilma Daawit Solomoontu Israa'el irratti moo'e waan ta'eef bara mootota kana sadanii keessa immoo haalli faarfannaa ture maal fakkaata? Jarri kuni egaa akka carraati jennee haasawuun illee nutti ulfaachuu dhiisuu danda'a garuu bara mootummaa isaanii keessa sadan isaanii waggaa 40 mo'anii walumatti waggaa 120 mo'an waan ta'eef bara isaanii keessa immoo haalli faarfannaa ture maal fakkaata isa jedhu ilaalla bara mootota Israa'el keessa sirna abboota firdii booddee bara moototaa keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara Saa'ol keessa maal fakkaata ture? Yeroo Saa'ol mootii ta'e muudame hundumti keenya kutaa kana yaadanna jedhee yaada raajonni meeshaa muuziqaa taphatanii faarfataniiru. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 5 argachuu dandeenya. Yeroo Saa'ol mootii ta'ee muudame raajonni faarfannaa faarfataniiru jechuudha. Waa'ee muudamuu nama kanaa ilaalchise. Egaa raajonni kun itti fufanii faarfachuuf dhiisuu isaanii wanti beekame hin jiru garuu immoo yeroo tokkichaaf iyyuu haa ta'u malee immoo faarfannaan tureera amma gaa walitti fufiinsaan baroota keessa jiraachuu faarfannaaf ragaa kaa'as jirra waan ta'eef faarfannaan yeroo itti dhibe hin jiru isa jedhu ilaalaa jirra waan ta'eef bara mooticha Saa'ol keessa jalqabuma isaarraa kaasee akka tureedha. Egaa meeshaa faarfannaa jarri kun itti fayyadamanii faarfachaa turan kutaa kanarraa argachuu dandeenya. Kiraarri tureera, dibbeen tureera, ululleen tureera, maseenqoon tureera jechuudha. Baruma Saa'ol kana keessa Daawit waa'ee du'uu Saa'oliif Yoonaataaniif sagalee faaruu dhageessiseera. Karaa faarfannaadhaa faarfannaa gaddaa faarfateera. Daawitii jechuudha. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 kaasee 27tti argine immoo Daawitiin waa'ee du'uu jarreen kanaatiif faarfannaa faarfachuusaa argina bara Saa'ol keessa faarfannaan tureera jechuudha. Inni kun yeroo Israa'el akka biyyaatti otoo addaan hin ciccitin tokko taatee Israa'el jettee waamamaa turteedha. Beekuun gaariidha isa kana. Kan biraan bara mooticha Daawit keessa amma gaa Saa'olitti taanee Daawit harkaa fuudhe waan ta'eef seenaa Daawit bal'inaan akkuma beennu Daawit ofiidhuma isaatii mucummaa isaatii kaasee faarfataa akka inni ture beennaa. Faarfataa duwwaa otoo hin ta'in meeshaa muuziqaa kiraaras taphachaa akka inni ture beennaa. Otuu mootiin ta'in yeroo Saa'ol hafuura hamaadhaan rakkachaa ture dhaqee meeshaa faarfannaa taphatee fi akka hafuurri hamaan irraa fagaatu gochaa ture. Kana jechuun cal jedheedhuma meeshaa muuziqaa taphata otoo hin ta'in faarfataadhas immoo jenneerra waan ta'eef bara Daawit keessa faarfannaanis tureera. Inni bara Saa'ol keessa ture itti fufeedhuma deemaa jira jechuudha kun. Fakkeenyaaf isa kana Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 14 kaasee 23tti isa jiru keessatti argachuu dandeenya jechuudha. Mootichi Daawit yeroo Abneer du'e faarfateera ofiidhuma isaatii bara isaa keessaa jechuudha kun yookaan immoo edda mootii ta'e haa ta'u otuu mootiin ta'in haa ta'u gaa wanti ifaa ta'e jiraachuu dhiisuu danda'a garuu Daawit bara isaa keessa akka inni faarfate argina. Isa kana immoo Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 31 kaasee amma 39tti isa jiru. Egaa qabiyyeen faarfannaa kanaa maaloodha? Walaloon isaa maal fakkaata jennee bifa qorannaa macaafa qulqulluutiin ilaalaa jirra otoo hin ta'in bifa barumsaatiin ilaalaa jirra waan ta'eef akkasumatti dafnee olaallee nummoo yeroo mataa keenyaa fudhannee teenye bal'inaan bifa nutti tole bifa garaagaraatiin ilaaluun hin danda'amaa jechuudha. Yeroo Abneer du'e Abneer ajajaa humna waraanaa Saa'ol ture waan ta'eef Daawit yeroo kanas faarfateeraa jechuudha. Macaafa faarfannaa keessatti sila yeroo waa'ee Saa'ol kaasne macaafa faarfannaa keessa faarfannaa 150tu ture jenneerra. 150 kana keessa faarfannaa 90ffaan tokkittiin jechuudha kan Saa'ol akka taate ilaalleerra. Amma immoo 150 kana keessa
faarfannaan baay'inni isaa 72 ta'u kan Daawitii jedhamee mata dureedhaan maqaan itti kennamee jira. Kanaaf Daawit faarfannaa baay'ee nama faarfateedha jechuudha. Waan ta'eef bara jireenya isaa keessatti faarfannaan akka inni faarfatame egaa isa kanaa dhannee macaafa faarfannaa keessaa mata duree isaa duwwaa yoo ilaalle kan Daawit isa ta'e yoo lakkoofne faarfannaa baay'inni isaa hanga kana ta'u argachuu dandeenya waan ta'eef faarfannaa baay'ee akka inni faarfate bara Daawit keessa faarfannaan akka ture arguu dandeenya jechuudha. Bara isaa keessa egaa Daawit ofiisaa duwwaadhaaf faarfataa ture. Duwwaatu hin ta'in bara isaa keessa gurmuun faarfattootaa seeraan ijaaramanii mana qulqullummaa keessatti tajaajila faarfannaa kennuu akka jalqaban Daawitiif tajaajilli faarfannaa walitti hidhamiinsa guddaa akka qabanis arguun hin danda'ama jechuudha. Keessumaa seenaa baraa isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti akka inni bu'uura tajaajila faarfannaa gurmuu faarfattootaa keessatti qooda qabu tures arguu dandeenya jechuudha. Yeroo Waaqayyo harka diinotaaf harka isaa ol isa oolchee Daawit faarfateera. Inni kun egaa yeroo tokko tokko faarfannaan Daawittu faarfatee jedhamu iyyuu malee egaa bara isaa ol keessa dhaquu danda'a manni kun. Seenaa baraa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 keessa inni jiru kuni faarfannaa bara isaa ol keessa faarfatame ta'uu danda'a. Garuu kan faarfate Daawit. Waanuma fedheef kan nuti ilaalaa jirru garuu faarfannaan baroota keessa utuu addaan hin cituun isa bara seera ba'uu 15 keessaa kaasee walitti fufinsaan adeemaa akka inni jiru baroota keessatti addaan hin citin akka inni jiru ilaalaa jirra waan ta'eef isa kana keetti beekuun gaariidha jechuudha. Egaa bara Daawit keessa hunduma caalaa Daawit faarfannaa wajjin walitti hidhamiinsa guddaa akka inni qabu keessumaa macaafa seenaa baraa isa lammaffaa keessatti kutaa baay'een kaa'amee jira waan ta'eef haala adda addaa keessatti akka inni karaa gama faarfannaa faarfatee jira waan ta'eef ilaaluu dandeenya jechuudha. Bara moototaa keessaa isa sadaffaa yoo ilaalle Solomoonin argina. Solomoon immoo Daawititti fufee biyya geggeessee Israa'eliin bulchaa ture waan ta'eef innis egaa akkuma jalqaba dubbachuudhaaf yaale waggoota 40 biyya kana bulche waan ta'eef faarfannaa macaafa faarfannaa keessatti egaa Solomoon baay'inaan ogummaa dubbachuudhaan beekama. Macaafota qulqulluu keessas macaafota inni barreessee jiru waan ta'eef isa kana beenna. Garuu akkuma isa kan Saa'oliif isa kan Solomooniif isa kan Daawit namni kunis immoo macaafa faarfannaa keessatti faarfannaa lama akka inni faarfate mata dureedhaan kennameefii jira. Fakkeenyaaf faarsaa 72ffaaf faarsaa 127 yoo ilaalle kan Solomoonii jedhamee faarfannaan kun maqaa isaatiin barraa'ee jira waan ta'eef Solomoonis faarfataa akka inni ture mootichi Solomoon faarfataa akka inni ture inni kun ragaa nuuf ta'a jechuudha. Kan biraan lallaba macaafa lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 5 yoo ilaalle Solomoon macaafa faarfannaa lallabaa Solomoontu barreessee jedhamee yaadama. Egaa Solomoon bara isaa keessaa faarfannaa faarfatames barreesseera. Ofii isaatiif kan inni faarfates akka jirutti arguun danda'ama. Egaa amma Saa'ol, Daawit, Solomoon wal harkaa fuudhanii duraa duubaan biyya kana geggeessanii isa booddee baradhuma bulchiinsa Solomoon irratti baradhuma bulchiinsa Solomoon egaa beektonni baay'een akka irratti waliif galanitti dhaloota Kiristoos duraa bara 931ffaa keessa jechuudha. Israa'el akkuma Solomoon aboosaa dhaabeen mootummaa isaa dhaabeen Israa'el bakka lamatti gargar cittee jechuudha. Kaabaaf kibba jedhamtee inni kaabaa magaalaa guddittiin isaanii Samaariyaa jedhama. Biyyi isaanii immoo Israa'el jedhee waamamuutti fufee warri gajjallaa immoo magaalaa guddittiin isaanii Yerusaalem ta'ee egaa maqaan biyya isaanii immoo Yihuudaa ta'ee biyyi lama taatee itti fuftee jechuudha. Egaa yeroo kana anamma waa'ee bulchiinsa isa kaabaa waa'ee isa kan Samaariyaa isa Yerusaalem in ilaalle. Sababiin isaa barri baay'een isaanii Waaqayyoon wallaaluudhaan waaqa tolfamaa garaagaraa waaqeffachuudhaan dafaniis immoo isa kan Yihuudaa caalaa boojuu biyyoota garaagaraa jalatti kufan waan ta'eef isa kan Yihudaan ilaaluu yaalee jechuudha amman. Kanaaf egaa kutaa biyya Yihudaa keessa garuu faarfannaan tureera. Isa kana immoo macaafa raajotaa garaagaraa keessatti ragaa baay'ee garaagaraa arganna. Keessaa muraasa isaa yoo ilaalle garuu kutaa Yihudaa isa gajjallaa keessatti faarfannaan tureera itti fufee dhumaa jechuudha. Solomoon booddee
itti fufee faarfannaan jiraachuusaaf ragaa dubbachaa jira. Fakkeenyaaf Ermiyaas raajichi yeroo Yosiyaas du'e faarfateera. Faarfannaan tureera. Fakkeenyaaf seenaa bara lammaffaa boqonnaa 35 lakkoofsa 25 irratti argachuu dandeenya. Kan biraan baruma sana keessa egaa Ermiyaas faa raajota warra bara jalqabaati. Warra duriiti waan ta'eef itti fufiinsi jiraachuusaa argina jechuudha. Solomoon faa booddeeyyuu Yihuudaa keessattis faarfannaan itti fufee saba kana gidduu jiraachuu Waaqayyo kennaa faarfannaa kennee sabni ittiin faarfachaa akka isaan turan jiraachuusaa argina. Ermiyaas boqonnaa 30 lakkoofsa 19 irratti faarfannaan akka inni ture ragaa tokko argina. Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 11 irrattis tajaajilli faarfannaa akka ture ragaa gara bira arginaa jechuudha. Amos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irrattis darbee Amos boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irrattis bara isaanii keessas kutaa biyya Yihuudaa keessa faarfannaan akka inni ture mana qulqullummaa keessas namoonni dhuunfaanis waldaanis sabnis ittiin tajaajilamaa akka isaan turanii ragaa gara biraa argina. Fakkeenyaaf kan biraan faaruu Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irrattis faarfannaan akka ture bara Ermiyaas keessa dabalataan ragaa gara biraa tokko nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Bara Hisqeel raajichaa keessas faarfannaan akka ture Hisqeel 32 irrattis ragaa gara biraa tokko arguun hin danda'amaa jechuudha. Bara raajotaa keessa gaanni kun Isaayaas boqonnaa 16 lakkoofsa 10, Isaayaas boqonnaa 24 lakkoofsa 16, Isaayaas boqonnaa 25 boqonnaa 26, 30 29 35 lakkoofsa 10 boqonnaa 38 42 baay'ee isaa keessa macaafaa raajii Isaayaas keessa raajicha Isaayaas keessa waa'een faarfannaa jira. Fakkeenyaaf boqonnaa 50 boqonnaa 51 lakkoofsa 3 boqonnaa 51 lakkoofsa 11 yoo dhannee ilaallee fi faarfannaan bara raajicha Isaayaas keessas akka inni itti fufee jiru ilaaluun hin danda'ama yookaan ragaa argannaa jechuudha. Itti fufi amma gaa sabni kun jiraachaa keessumaa Yihuudaan eedda bara xumura bara mooticha Solomoonii kaastee hamma bara boojuu Baabiloonitti ofiidhuma isheef jiraachaa turte, ofiidhuma isheef of bushaa turte biyyuma isaanii keessa waan ta'eef booddee garuu baroota dheeraa booddee warri Baabiloon dhufanii biyya kana qabatanii boojuu waggaa 70 inni jedhu hin dhufe jechuudha. Isa booddee yeroo booji'amanii achi deddeebi'utti ka'an immoo irraa jalaan yeroo deddeebi'utti ka'anii boojuu waggaa 70 keessaa deddeebi'utti yeroo ka'an fakkeenyaaf Izraan fa'aa faarfattoota warra booji'amanii gara Baabiloon naqan deddeebisuutti ka'anii jechuudha. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti Izraan fakkeenyaaf marsaas yeroo ofiisaatiif Baabiloonii deebi'ee faarfattoota fuudhee akka inni deebi'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa booddee erga boojuudhaa deebi'anii biyya isaanii Yerusaalemitti galanii booddees amma gaa boojuudhaa deebi'anii Baabiloonii deebi'anii Yerusaalemitti edda galanii booddee yeroo dallaan Yerusaalem haareffame eebbifame ijaarsi gaa itti fufee ture. Seenaa isa kanaa gadi fageenyaan beenna macaafaa Izraa macaafa Nehemiyaa keessatti waan ta'eef eebbifame kaasee Nehemiyaan namoota faarfatan walitti qabee gara faarfannaatti akka isaan deebises ni argina yookaan seenaan jira. Nehemiyaa boqonnaa 12 boojuu Baabiloonii edda galanii booddee jechuudha. Addaan hin cinne waggaa 70f tarii achitti hin faarfanne ta'uu danda'a, haalli isaa rakkiseera ta'uu danda'a. Yeroo deebi'an garuu Waaqayyo deebisee tajaajila faarfannaa saba kana gidduutti haaressee tajaajilli faarfannaa akka itti fufee Nehemiyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 31 kaasee amma 43tti argachuu dandeenya. Kan biraan edda boojuu Baabiloonii deebi'anii booddee yeroo manni qulqullummaa deebi'ee ijaaramuudhaaf hundeensaa ka'ames manni qulqullummaa egaa inni Solomoon ijaarsisee ture hin diigame. Isa booddee yeroo deebi'an ammoo isa diigamee manca'ee ture sana deebisanii haaressuudhaaf bu'urri isaa yeroo ka'ame Leewwanni meeshaa muuziqaatti gargaaramanii faarfataniiru. Faarfannaan jira ture jechuudha. Izraa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaasee amma 11tti yoo laalle. Amma maal ilaalla Waaqayyo kakuu moofaa keessatti yeroo itti waa'een faarfannaa
waaqayyo biraa kennamuusaas saba gidduutti ittiin tajaajilamuusaas addaan citee hin jiru walitti fufiinsa qabaa jedheen kutaa garaa garaatti baasee fakkeenyaaf lafa onaa keessatti maal fakkaata ture bara abboota firdii keessatti maal fakkaata ture bara moototaa keessa bara Saa'ol bara Daawitiif bara Solomoon maal fakkaata ture isa booddee edda Israa'el gargar cittee booddee Yihudaa keessatti maal fakkaata ture isa booddee immoo boojii Baabiloon booddees maal fakkaata ture isa jedhu walii wajjin ilaalle egaa barumsi keenya guyyaarraa katti hanga tokko bu'uura faarfannaa macaafa qulqulluu irratti qabu ilaaluuf yaalle kana fakkaata ture itti fufnee isattaan immoo ceesisnee kakuu haaraa keessatti maal fakkaata ture isa jedhu walii wajjin ilaalla egaa barumsi keenya guyyaarraa kan hangammaatti ture fakkaata waan hordoftaniif fayyaa ta'a barumsa kana yeroo yerootti hordofuudhaaf akka inni isin ga'uu barbaadaniif YouTube maqaansaa dirree afaan YouTube chaanaalii jedhu yoo subscribe gootan immoo isin qaqqaba egaa nagaan tura.